Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka oduu, gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogii irraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network. Hallelujah partentin.
Akkam jirta naguma fayyaa keetii Walabummaa News Network Raayinsi bilbilaa jira akkam naguma nagaa akkam fayyaadha akkami nagaa akkam fayyaadha jirra akkami eessa jirta mee bakka kee xiqqoo ishii yoo wannoo itti naa himte aanaa kam jirta tole godina Lixaa aanaa Jaldu magaalaa Shukutee irraa bilbilaa jira Galatoomii meegaa akka beekamaa jirutti naannoo sanitti lolatu deemaa jira kan jedhamu deemaa jira wanni kun dhugaadha ayyee dhugaadha eenyuuf eenyutu wal lolaa jira dhugaadha amma waraana TV waraana adda bilisummaa Oromootu wal lolaa jira waraana PP yookiin mootummaa Abiy kanaa fi waraana adda bilisummaa Oromoo warreebati yookiin wal dhukaasa kana walirratti kanaaf yeroo baay'ee karaa aanaa cobii fi aanaa giddibarat abuunaa fi giddibarat gara kaachiti waraana kanatu yeroo baay'ee deemaa jira kana waraanuma kana ta'ee uummata irratti goodee adda addaa kana uumatti jiru waraanni PP yeroo ammaa kana aboo gara aanaa cobii ganda qoricha kootichaa yookiin ganda diggoodachaa giddoo jedhamutti uummata nagaa gabaa oolee galu reebaa turanii. Maaliif reebanoo? Uumaa tokkollee gaafii tokko osoo hin gaafatiin uummanni gabaadhaa galaa konkolaataa keessaa baasanii iddoo gabaa musii jedhamutti reebicha hamaa irraan ga'anii namoota gadi buusanii jilbaan deema jedhanii jilbiiffachiisanii eega hoofanii booda reebicha hamaa irraan ga'anii jiru. Yeroo darbe immoo mana uummataa gubaa turan. Manni uummataa kun kan gubatu eessa bakka kamirraa gubachaa jira? Mana meeqa gubate? Giddibaratti naannoo giddibaratti cirracha jedhamurra naannoo mana jaa'olii kana gubanii turani. Gama sirraanis gara miidhaa qanyii jedhamurraas mana uummataa yeroo darbe gubaa turanii haaluma kana walumaa galatti naannoo Gindibara keessa iddoo Abuunaa jedhamu yookiin aanaa Abuunaa fi aanaa Gindibara kana keessas waraana adda bilisummaa Oromoo fi waraana PP yeroo baay'ee achitti dhukaasa walirratti bananii turanii haaluma kanaan waraanni PP baay'ee miidhamaa turteetti achitti iddoo sana. Mee gara waraanatti ni dhumna. Warri manni kan gubatu kun mana eenyuti? Warri mana gubu kun immoo eenyu? Kan mana gubaa jiru waraana yookiin waraana mootummaa kana mootummaa biyyi. Sababiin isaan gubaniif immoo waraanni adda bilisummaa Oromoo yookiin waraana shaatiin naannoo keessan jira jedhaniif manuma kana gubaatee jiru. Bifa kanaan itti deematii jira kunoo gara keenyatti. Warri manneen jalaa gubate kunoo amma eessa jiru waan isaanii namni dirmannaa godheef ni jiraayi miidiyaan gabaasellee ni jira kan jedhume kana gubbaa irratti nu ibsime. Egaa amma
nam tokkollee kan gargaarsa kana kenneef hin jiru. Amma ollaatii fi naannoo irraa baqatanii fakkeenyaaf gara aanaa ittaanu gara habuunatti baqatanii jiru. Gara warra fira biraatti baqatanii ijoolleen isaanii goodatti babbattee waan ittiin cinqamtee waan nyaatanillee dhabanii cinqamaa jiranidha yeroo ammaa kana. Manni isaanii midhaan isaanii eega gubanii booda horii isaaniillee saamanii qalanii jiru jechaadha. Waraanatu qalata jechuudha horii uummata kanaa. Horii uummata kana qabanii gaayee saamaa turan. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Miidiyaan tokkollee hanga ammaa dubbise. Miidiyaan dubbisillee hin jiru bartee hanga ammaatti kan mootummaas haa ta'u kan biyya alaatirraa kan dubbise hin jiru. Gargaarsallee homaa argataatii hin jiranii baay'ee itti dhiphataa manneen isaanii guggubatee waan nyaatan dhabanii rakkoo hamtuu keessa jiru. Kun egaa mootummichatu kana dalagaa jira. Waraana PP kana yookiin waraana mootummaa kanatu kana dalagaa jira. Amma manneen ja'an kana keessa namuma dhirsaaf niitiidha moo daa'imman qabu moo maanguddootni keessatti argamu moo dubartiin ulfi keessa jirti manneen gubatan kana keessa? Jiru. Manneen kana keessatti abbaa warraa fi haadha warraa yookiin ijoolleellee kan qaban jiru. Akkasumas maatii hedduu kan qaban jiru. Walumaan rakkoo hamtuu kana keessa. Baay'ee galatoomii. Mee gara waraanatti haa deebinu. Waraanni kun waraanni bilisummaa Oromoo fi waraanni PP kun yeroo warri kutaa jiru kanarratti waraanni PP kun torban sadi jidduutti dhabamsiifnaa jedhanii deemanii Wallagga maali kaaba Sudaan jiranii kibba Sudaan jiranii gariin immoo Keeniyaa keessaa baafnee jirraa kan jedhu mootummaan bara darbe haasa'aa ture. Akkamitti waan kun akkana ta'a jettee yaaddaree akka nama tokkootti isaan qawwee caccabaa qabu jechaa turani. Ayyee adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisu jecha Oromoo wal jumlaan dhabamsiisu jechuudha. Kana kanatti himuu barbaade fakkeenya waraanni adda bilisummaa Oromoodha. Walumaa galatti kan inni jiraatu uummata Oromoo keessa. Uummata Oromoo keessaaf addaan qooduu fi addaan baasuu hin danda'a. Ilmaayyuu amma yoo laalle qeerroon biyya keessa jiru marti gara waraana bilisummaa Oromootti makamee jira. Leenjii fudhatee gara sanitti ce'ee jira jechuudha. Kanaaf haaluma yoo darbe jira yoo laallu waraana bilisummaa Oromootu lafa isaan dhaqanitti injifatee jira jechuudha. Injifannoon kan waraana bilisummaa Oromooti malee kan waraanni kun nama tokkollee argatee kan inni rukute yookiin immoo kan inni qabeetoo seeratti dhiyeesse akka hin jirre siif ibsuu barbaade. Baay'ee galatoomi. Waraana PP kana gubbaarraa namoonni fakkeenyaaf hedduutu dhumaa jira. Konkolaataadhaan dhufu moo kaambiiwwan rukutamanii jiranii yookaan immoo kaambii lafa isaa waraanni bilisummaa Oromoo gadhiisifaa ni jira. Mee bakka qorichaafaa jettee kaastee turte. Naannoo sanitti maaltu raawwatamee kaambiin naannoo san jiru cabee jira moo akkuma duraanitti jira? Egaa akkuma ati kaastee jirtu waraanni adda bilisummaa Oromoodha. Naannoo isa san irratti ofirraa injifatee naannoo akka karkarreessaa gara qasqatoo kaambii isaanii cabsee ture. Haaluma saniin ittidha. Haal malee itti gadi guurtee jirti. Iddoo sanitti gadi guurtee hanga ammaatti naannoo adda addaa kana gara meettaa aadaa bargaa kan qabatanii jiru. Kana waraanni iddoo san qabate immoo yoo amma haala shakkiin jiruun waraanni shaabiraatillee dhufee jira kan jedhamu shakkii qabna. Humna dabalataa shaabiyaarraa fidanii jiran kan jedhanii odeeffannoo qabdan jechuudha. Haaluma kana amma hin qulqulloofne hin qulqulleeffanna jennee jirra. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoodha. Jarreen kana eegatti jiraachuu ammaaf. Waraannonni amma achitti qubatan kun dhufanii gadi guurramaa jiran kun afaan Oromoo beeku amma shaabiyaan fakkeenyaaf afaan Oromoon beektu waraanna kana uummata keenyan akkamittiin wannoo gochaa jiru uummata keenya qabaa jiru fakkeenyaaf naannoo Tigraay keessatti akka malee nama fixaa jiran haaluma kanatu deemaa jira moo waan addaati waraanni amma shaabiyaan amma jettu kun?
amma odeeffannoodha aga eenyutti odeeffannoon jiru waraanni shaabiyaallee jiddu galeessa qabatee gara jiddu galeessaa fakkeenyaaf gara aadaa bargaa aanaa aadaa bargaa irraa jedhamu kana galee jira jedhama. Gara aanaa coomii kanallee galee jira jedhama. Baay'ee galatoomii meegaa amma wanni bal'inaan ati ibsitu akka barbaadu uummanni naannoo san jiru akkamitti waraana bilisummaa Oromoo simatee jira. Bakka immoo waraanni bilisummaa Oromoo to'annoo ofii jala oolfatee warra PP nama manarraa gube kana namoota mootummaan adamsu kanaaf gaaddisa ta'e ni jiraayi. Warra immoo gara waraana bilisummaa Oromootti dhufanii dabalamuuf barbaadanis immoo ijoollee kana akkamitti simachaa jiranii haalli isaanii maal fakkaataa kan jedhu kanarratti ibsa bal'aa otoo goote. Ayyee amma affee jaala kiyya tokko dubbisiiti itti deemna. Ayyee. Hello. Halo. Nagaa jirtu. Nagaadha akkam jirtan? Nagaa akkami fayyumaame. Nagaadha isin jiraata aanaa jalduuti? Jiraata aanaa jalduu ganda shukutee duwwaa tokkooti. Hayyee mee akkuma qeerroon keenya jechaa jiru waan achitti lolatu deemaa jira hawaasni keenya akka malee gaaga'amee jira miidiyaan hawaasa keenya kana naannoo san jiru daawwachaa hin jiru yookaan immoo quuqama isaanii rakkina isaanii namni ibsaa jiru hin jiru kan jedhamuun gara keessanitti bilbilee mee isin maaltu deemaa jira akka achirratti deemaa jiru wantoota qabatamaadhaan lafarratti hawaasni keenya rakkoo keessa jiru kana mee maalidha wanni achitti ta'aa jiru? Naannoo keenya kanatti waraanni mootummaa fi waraana adda bilisummaa Oromooti jedhanii namoota baay'ee cinqanii namoota goolaa jiru. Kanaaf baay'ee milishaa jedhanii namoota hidhataadhaan dirqama deemtanii waan kana sakatta'uu qabdu jedhanii uummata dirqiidhaan fedhii isaatiin ala baasanii namoota jarreen kana barbaaddu jedhanii namoota dirqisiisaa waan jiraniif. Akkasuma namoonni wanti waraanni naannoo karaa Diggoo jedhamuu fi gara Meettaa keessa socho'aa ture waraana adda bilisummaa Oromoo. Isaan yoo dhaqan isaan immoo sakatta'uuf yoo dhaqan waraanni adda bilisummaa Oromoo ofirraa rukutaa yoo rukutee injifatee ol deebi'anii uummataan immoo sintu nyaachise shanee qallabdu jedhanii uummata dirqisiisanii kaan isaanii mana gubanii. Naannoo Koonnoo kan jedhamu aanaa kaachisii keessatti mana namaa gubanii ijoollee maatii gara torbaallee maatii sani fudhatanii baqatanii hanga ammaatti gara jiraatan qabanii uummata Oromootu gargaaraa fi jira hanga ammaatti mootummaan maali jedhee waa takkallee gaafachaa waan hin jirreef baay'ee dararaa hamaa keessa jira uummanni naannoo keenya. Baay'ee waan nama gaddisiisu yeroo ammaa kana keessatti akkuma duraan jedhe mootummaan amma mana uummataa gubaa jiru kuni waraana akka malee uummata irratti facaasee jira jettanii dubbachaa jirtu. Garuu mee haaluma kanaan wal qabatee bakka waraanni bilisummaa Oromoo to'annoo ofii jala oolfate ni jira. Bakka itti uummanni kun itti baqatanii itti dhaqanii achirraa mootummaa waan isaan ajjeesuuf waraana kanatti lafa waraanni bilisummaa Oromoo to'annoo ofii jala oolfatee bakka san yoo dhaqan waraanni kun waraanni PP nama ajjeesuu hin danda'u mana namaa naannoo sanillee gubuu hin danda'u bakka jedhamu ni jira. Jechaa jiru garuu waraanni mootummaa gubaatuma jira beektu yoo achitti rukutamanii namoota naannoo sanaatiin hawaasni lafa isaa waan ta'eef mana isaa waan ta'eef naannoo sana waan jiraatuuf uummanni otoo quban qabne dhaqanii isaa yoo dhaqan ofirraa yoo rukutan isintu nyaachisee isintu qallabaa jira jarreen kana isintu maandhee ta'ee
jedhanii mana namoota oo laallee achi gara aanaa gindabarat keessatti lafa aanaa gindabarati achisii koonnoo kan jedhamu ganda isaarratti naannoo cirrachaatti waan akkanaa dalagaa jiru horii isaanillee alanii akka isaan achi ka'an uummataan kaa lafa kanan jiraattaniif xiyyaarannillee rukunna jedhanii waan akkasiitiin uummata doorsisanii ta'u uummanni akkaatatti jiraatu lafa jiraatu dhabee baay'ee rakkachaa jira sa'a kanatti. Waan hedduu nama gaddisiisu xiyyaaranii naannoo kana rukunnaa sii kaa kan isaan jedhanii uummatuma guutuu achirraa buqqisuu barbaadu moo akkanumatti uummatuma wajjin rukuchuudhaaf kan isaan fedha qabaatan kan isaan waan kana dubbatan. Uummata naannoo saniitiin waraanni adda bilisummaa Oromoo yookaan shaneen naannoo kana waan jiruuf xiyyaara rukunnaa nuti waan ta'eef abbaan lubbuu sana ol fattan maatii keessaa faana qabeenya bakka fudhadhaatii kaa xiyyaara rukutama naannoo kun jedhanii namoota akkaataa sanii sodaachisanii namoonni qabeenya isaallee kaan gatee turu akkaataa fudhatee itti deemu dhabee turu baay'ee amma lafa keessa jirutti baqatee turu jiru. Kan kana jedhu kaabineedha moo hooggantoota olaanoo PPT moo waraayyaa ittisa biyyaa kan jedhamu kan maqaa kanaan of waamu kana moo eenyu namni waan kanaan uummata kanaan kaa'aadhaa bakka kanaa deemadhaa xiyyaara rukutamuuf deema kan jedhu kun eenyuun jechuun namoonni kun eenyu isaan jechuu kiyya. Kaabinoota fi waraana PPT waan kana kan jechaa jiru. Amma warri galatoma warri mana namaa gubaa jiru kun akkamitti waraanni kun alaa dhufee mana namaa gubuu danda'a? Namoonni kaabinoonni warra dabarsanii nama kennantu jiru. Warra abaluu kun waraana wajji walitti hidhata qabaa yookaan immoo shanee deeggara jedhanii namoonni uummata kana dabarsanii kennanii jiru moo akkanumatti manuma abbaa argee guban jarri kun? Naannuma sanatti waan rukutamanii fi warroonni kaabinoonni fi immoo warri jala deemtu isaanii warreen kana naannoo kana jiraatu isaan fa'a jedhanii maqaa namaa kennanii isaan kun hidhata qabu jedhanii waan akkasii yoo kennaniif eeguu kennan akkaataa kanaan isaan immoo mana namaa gubaa jiru. Baay'ee nama gaddisiisa. Meegaa haala amma jiru kanaan isin amma jechaa jirtanii uummataan gadhiisaa deemadhaa. Xiyyaara rukutamaa jechaa jiru kaabinoonni fi akkasumatti immoo hooggantoonni olaanaa PP jechaa jirtu. Gama Finfinnee irraa immoo magaalaa gurguddaa keessaa immoo filannootu deemaa jira. Biyyi nagaa qabdii kan jedhamu deemaa jira. Wanni kun waliin faallessu gama tokkoon amma naannoo sanitti filannoon gochuu hin danda'ama bakka isin amma dhahaa jirtan kana naannoo isin amma waraanni deemaa jira manni gubatee jira kan jechaa jirtan kana keessatti bakka sanitti deemuu danda'a filannoon? Akkaataa seeraatti deemuu danda'u. Warri kun immoo beektu seeraa fi dhugaa irraa fagaatanii waan jiraniif lafa dorgomaan tokko hin jirretti kophaa isaanii ta'anii too akkuma kanaan dura dhibbarraa dhibba mo'anne jedha. Sanitti akkaataa sanii sodaachisanii koo ijoollee yaadanii warreen kaleessa muuxannoo qaban kanatu har'a hangoorra jira waan ta'eef akkaatuma kana duraa sanitti sobaan waan akkasii dabarsuuf waan godhaniif ammallee naannoo kanatti wanti isaan kana dalagaa jiraniif uummanni isaan faana waan hin jirreef sodaachisuudhaan yookaan immoo wantoota kana godhanii inni kaan sodatee akkati mootummaan kun duras immoo maal seetanii karaa seeraa nama waraana irratti waan dhufuutti gara hoggaa tokko olii biyya kanarra waan dhufe hangalmee sodaachisee akkuma kanaan dura filannoo dhibbaan dhibbatti dabarre jedhanii waan akkanaa kana dalagaa jiraniif turaniif ammallee dalagaa akkasii dalagaa jiru. Kanaaf uummanni Oromoo hanga mee
gaafatutti haqa isaa kana hanga argatutti karaan dura itti bu'aa itti madaa itti immoo gatii kaffalaa waan ture ammas immoo filannoon kun filannoo haqaa waan hin ta'in waan kana uummanni naannoo kanaa fudhachuu hin danda'uuti fudhatamuus immoo asitti filatamuu hin danda'a. Baay'ee galatoomadha. Egaamee waan amma haa kaafne kana keessatti maaliif naannoon kun lolatu deemaa jira kan jedhu amma yoo isin filannoodhaaf walitti qabamaadha jedhamee otoo amma waraanni naannoo san qubatee jira otoo lolli tokko ka'ee amma uummanni waan isarra gahuuf wanni waan kana namoonni gaafatanillee yoo jiraatanii hin gaafatanii jirtu gama biraatiin immoo waraana kanaaf filannoon kun naannoo sanitti waggaa tokkoof walakkaadha ol komaandi poostii jala jirraa jettan. Isaan garuu kan jechaa jiran filannoon geggeeffamuu danda'a kan jedhan haasa'aa jiran. Kanaan wal qabatee paartiin siyaasaa kan biraa hin jiru jettanii isaanoo akkuma nama tokkootitti kaampeenii gochaa jiru yookaan immoo buufata filannoo dhaabaa jiru aanaa kana keessatti. Akka naannoo keenyatti kanaan dura waan kana kan jiranii garuu kanaan booda immoo danda'u warri kun immoo wanti filatamu tokko yeroo lama yoo ta'e malee tokkicha filachuu waan hin danda'amneef kanaan dura wayyaaneen isaan kana waan hubatee waan kana waan asirratti lachuus danda'u yannoo rifituu hamma jirretti amma dimokiraataa hin jirretti filannoo fidduun iyyuu seera dimokiraatiitti mootummaan kun immoo mootummaa baay'ee waan ta'eef filannoon lafa kanarratti lafa waraanni jirutti lafa abbaramee jirutti filannoo kan jedhamu kun iyyuu tumasaatiin of gowwoomsuu yoo ta'e malee wanti kun waan baay'ee nama ajaa'ibu lafa dhugaan hin jirretti lafa haddi hin jirretti lafa dimokiraataa hin jirretti lafa seera hin jirretti abbaa irree waan ta'aniif akkuma barbaadanitti nama ajjeesu akkuma barbaadanitti nama dhibu akkuma barbaadanitti immoo waan barbaadan baasanii nama eeguu danda'u waan ta'eef kanaaf filannoon immoo yoo haqni fi dimokiraataan jiraate malee dimokiraataan naannoo keenya keessa waan hin jirre abbaa irree jala waan jirruuf filannoon lafa kanarratti ta'uus hin danda'u uummannis fudhachuu hin danda'u akkuma kana dura korojoo guuttatanii filannoo sobaa yoo deemsisan isa booda kan uummata Oromoo itti fufaa kana wanti naannoo keenyarra jiru. Baay'ee galatoomadha ibsa nuu kennitaniifi. Egaa wanni isin uummata Oromooti dhaamta yoo jiraate dhaamsa keessan irraa maahii mee haala isin keessa jirtan kana uummanni Oromoo fi miidiyaan Oromoo akkamittiin akka dirmannaa isin gochuu danda'u irratti wanti amma kanaan dura haasofne kana keessatti wanni hafetu jira kan jettan dhaamsa dhumaa dhaammadhaatii kanuma irratti goolabnaarraa fi yeroo biraa walitti deebinee marii goona. Uummanni Oromoo lafa jirutti Oromiyaa keessatti hin gowwoominaa jedha dhaamsa koonaa dabarsa. Filannoon kun filannoo dhugaa waan hin taane wanti kun abbaa irreeti. Ammas immoo biyyoota gara garaa ittiin sobuudha yoo ta'e malee naannoo Oromiyaa, naannoo Gujii, naannoo Harargee, naannoo Oromiyaa kamittuu lixa shawaa ta'ee naannoo Arsiitti illee lafti isaan haqarraa haqaan jiran yookiin dimokiraatiin jira waan hin jirreef Oromoo wal ta'ee harka wal qabatee akkuma kanaan dura fincila isaa finiinsee haqa isaatii yookiin immoo wanta ittiin kanaan dura itti dhiigetoo lubbuu isaa itti dhabeetoo waan kana argate kana ammas immoo hattuu fi jijjiwaltuu kanarraa buufateetoo uummanni Oromoo ammas immoo kaayyoo isaa fi seera isaa kana falmatee argachuu qabaa. Kanaaf jabaadhaa uummanni Oromoo. Warri tun immoo ammas ibsootti kaabinee isheetu sobee socho'a malee uummanni Oromoo lafa kamitti isa faana waan hin jirreef amma kanaafiyyuu miidiyaan jirtanis immoo jabaadhaa fi akkuma kanaan duraanuu jajjabaadhaa qabsoonis akka duraanitti uummanni Oromoos immoo lafa duraan jiru kanaaf
nu jajjabaa taa'ii uummanni Oromoo keessa haala kan jirtan sagalee keenyas immoo sagalee uummata Oromooti ta'aatii lafa jirutti immoo rakkoo jiru hundumaa qaqqabaayii galatoomaa fayyaan ta'a jedhee kanan dhaamsa gootu barbaada. Baay'ee galatoomadha. Mee qeerroo simbira jiru yoo dhaamsa qabaateen illee akka qeerrootti dhiyeessatti na dabarsaadha. Asumarraan si wajjin yeroo biraa walitti deebina. Baay'ee dhaamsi yeroo ammaa kana nuti qabnu walumaa galatti qeerroon lafa jiru ka'ee hidhamtoota siyaasaa lafa yeroo ammaa kana hidhamanii jiran hiiksisuu qaba. Kanaaf qeerroon lafa jiru qophaa'uu qaba. Qeerroon lafa jiru wal qabannee kaanee qophoofnee akkuma kana dura fincila kana dhoofne fincila kana deemnee dhoofne akkuma amma fakkeenyaaf gara iddoo adda addaatti ta'uu qophaa'aa jiru kanatti itti fufnee hidhamtoota siyaasaa keenya baafachuu qabnaa kan jedhu dhaamsa akkasiin dhaama galatooma. Baay'ee galatoomii horii bulii deebanii egaa yeroo biraatiin walitti deebinaa daawwattoota keenya jaallatamuuf kabajamoo kan daawwachaa turtan kun Walabummaa News Network qulqullina sagalee dhabuu isaatiif illee akkanumatti yoo dhiifama nu godhaadha. Bilbilli kun biyyarraa haasofsiisaa jirra qeerroo Oromiyaa irra jiranii. Kanaaf galatoomaa horaa bulaa deebanaa jedha. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaan guddachuudha qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka Oduu, Gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, Aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network.